بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلينكي يا قالي كبجمو كم نجاجرتني في يا بجراتني سنين جدا فيديو فتا سني قبل هدو في قرو فيديو فتا كنا سر قديتو في ننتوري ولكن يرو فيديو ورابو دبي اسمان yaadachiis maaf ergee waa viidiyoo kana isinii gadhiisee isiniin jedha. Asumaanillee warri barbaadan argachuu dandeessanii. Raqamni kiyyaa duwwaa 5 duwwaa 27 duwwaa 9478. Waastaabbiin imoon ni jira, garuu imoon natti hin bilbilina. Sagalee ergadha. Akka isiniin jedha kana fakkaata jilbaabbadhaan gosa adda addaatiin jira. Gatiin isaallee wal dhabaa. Warroonni immoo osmaan jilbaabni keenya qaalaa haa gatii jabeeffattaa warra jedhufaa jira. Gatii jabeeffachuuf osoo hin taane uffanni kiyyaa masalani jilbaaba Dubaa irraa dhufu takkaan irra hedduun keessa silaa jilbaabuma san biyyeettan dhugaa dubbachuu dhiifanaa godha. Irra guddaan jilbaabuma san namatti erga jechuudha. Jilbaabni suni takkanni isumaafi niqaabe hatta xarahaa waan qabu jechuudha. Kimaar dhiisaadha xarahaa hin qabu jechuudha. Akkisi garuu kiyya kamii kimaar isaatu qixxee jilbaaba isaatii dhiirataa garii qixxaa 4 gariin qixxaa 3 gariin qixxaa 5 yaani yoo qaalaa hellee hedduudha jechuudha. Habbaa takitti gadi naqatanii dhiisanii miti isiniin jedha asumaanii. Akkisi kana fakkaataa huccuu hedduu jira. Kana malee fistaanaan ni jira, huccuu hirriibaa uffata hirriibaa ni jira. Amma si wanni asirratti isiniin jedhu ani sharikaa sadii irraa hin fuudha. Tayyib sharikaa takka hulaarratti yeroo dhuftan isinii dhufu birrii kaffaltan. Tayyib sharikaa lamii dura buutanii birrii kaffaltan. Yaani osoo uffanni keessa isiniin dhufin amma sanan uffata filattanii kalaas maqaa keessanii bakka jirtanii mooqaa ergitanii eega xumurtaniin booda birrii ergitan jechuu osoo uffanni achi jiru sinii gala birrii yookiin natti ergitan gara koo birrii natti ergitanii ani biyya sanittiin ergaa sarfii jijjiiree jechuu eega sanii uffanni sinii dhufaa. Oo birriin ergina uffanni hin dhufu laawni isa akkanaa hin barbaannu kama hulaan nu dhufu feenaa yoo jettanii fistaanaa waan akkana kanaa hin qabu jilbaabbadhaan qofaadha. Yaani fistaan illee numa jira garuu hagas mara miti jechuu. Yani akka sharikaa kaanii miti jechuu. Sharikaan kaan uffata hedduu irraa oomishan. Akkisi isiniin jedha birrii keenya nyaatamnee hafna warri jetta yoo jiraatan immoo wanni takka nyaatamtan hin jiru. Uffanni keessan qabatamatti yaani isinii dhufaa jechuu. Namni isin takka isin nyaatu hin jiru. Akkisi isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa sheerii godhaa sabskiraayikii godhaa sabskiraayik kuma kana jalaa kadhaa jalaa nu baasa. Isiniin jedha rabbi amrii duniyaa kiraa nu haa laaffisu. Uffata kuma 600 uffata aadaa bitachaa oolla. Akka wallahi fistaani diimaan kufaan hedduu takka namatti tola. Wardiin kunillee akkasuma kun amma moodeela 4 jira. Ani amma matana hoo moodeela lamni na bira jira hedduu takka namatti tola nama xalabatee meeshaan biraa hafee haga meeshaan sun dhufutti walitti kaahaafi jira hedduu takka namatti tola jechuu dhugaa dubbachuuf. Hatta jalaanillee waan itti hidhatan qaba. Ka jalaallee dheeraadha, harki isaallee dheeraadha. Saraaha hedduu bareeda. Kana garuu fuudhee nagarre ka burtuqaalii kana ilaa ammaa ana harka gihee hin beeku. Haa ta'u garuu huccummaan isaa bareeda. Kanallee fuudhee hin beeku. Maaliif ani yoo ijoollee na xalabatan malee akkanatti hin fuudhu. Yoo fuudhe hin fudhatan. Amma ani yoo xiqqaate uffata hedduun na bira jira. Ka mana jiru kana dhiisanii ka biraa xalabatanii kunillee na bira dhufeera garuu xiqqoo garaagarummaa qaba. Gurdiin osoo takka ta'u shamiziirra garaagarummaa qaba. Kuni kan na bira jira. Moodeel kunillee yaani hedduu takka bareedaa isiniin jedha. Kanallee nu fuudhee nagarree. Akkisi ilaa amma namni xalabate hin jirusa. Inuma fedhanii garuu yaani yeroo baatii guunnuu yeroo akkasii yaani jedhanii namni qabatamatti namni fudhate hin jiru. Moodeel kanallee nama hedduutu barbaada. Mee amma xalabeen jira inshallah yeroo dhufu nan laala garuu inshallah toluun bareeduun oolu. Akkisi isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Wallahi uffanni kun hedduu takka namatti tola. Kana garuu moodeeluma san tahee akka biraatiin kun izaama qaba. Yaani shakliidha jechuu. Kana mucayyoo takka dhiyoo fudhattee
hedduu takka namatti tola, namatti bareeda. Huccummaa isaallee hin bareeda. Gumaashni isaallee hedduu takka nama fuudhuma isaattu biyya sanii nama ta'absa malee alhamdulillah garuu nama yoo qabaattee barreessuu dubbisuu yoo dandeesse ammallee sagalee sirraa hin qeebalan jarrini yeroo takka wal fahamuu diddanii yoo sagalee sii godhan malee barreeffama malee sagalee sirraa hin qeebalani. Haa ta'u garuu alhamdulillah akkisii kana fakkaataa. Shaarpiin kunillee fistaana kana faamaan bifa biraan nan qabaa hedduu bareeda. Shaarpii kanallee hin fuune garuu xalabeen jira inshaallah amma. Akkam jeetan ani abbaa takka abbaa lama xalabaa yoo namni fudhatellee fudhate yoo namni fudhannellee ofumaan fedhite dhiise jechuudha. Achirraa kaasee namni yoo na xalabate yaani ama qabatamaan fuudhaaf yaani gaarummaa isaatti himee jechuudha. Niqaabban kunillee babbareedduudha. Kana fakkaataa isiniin jedhaa sheerii godhaa, laayikii godhaa, sabskiraayibii godhaa. Yaada qabdanillee koomentii jala kaahaa. Akkisii isiniin jedha obboleen kee hedduu na galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.